sababaa kaleen nama iita'uu fi mallattoo kaleen teessee iita'uu ufi beeytuun qoricha isii. Sababni kaleen nama iita'uu fi tokkoffaa irratti oowwii nama jabaachuu, dhiigni nama furdatee oowwii wasanaa bahee dhiigni qal'aan hadhooftuu safraawwi jijjiiramuu irraayi. Mallattoo kaleen teessee iita'uu ufi beeytuun tokkoffaa humiyyaatu mukhtalifa, gubaa qaamaa ka wal dhabaa ta'e qaama keetirra mul'atu. Fedhuu mudhii gadi, fedhuu mudhii ol. Lammaffaa qirixxeensi dhukkubuu, kaleen teessitti ulfaatu wayita dhibamaan sun laafe karaa fayyaa irratti wayita ciistu si dhukkubu, dheebuu sitti baay'isu, mataan si dhukkubu, qaaxiraan sitti baay'achuu, haqee hadhooftuu haqqisu, sagaraa fi fincaan si jabaachuu, miilli kee si hadoodu. Furmaanni isii khallii diimaa fudhatta gimmaash litirii, daakamaa kammoonaa fudhatta hagam, maankaa sukkaaraa 3, kallii diimaa kanatti nayxee sa'aatii 24 tursiistee irraa dhimbiibdee ganamaa fi galgala dhugu hagam, siinii bunaa gimmaasha, ganama garaa qullatti, galgala nyaata booda.